jecha yookiin waan faarsee bulaa fi kaadireen jettu. Mootummaa jechuun like abbaa manaa amma mana kee keessatti nageenya ilmaan keetii, nageenya haadha manaa keetii, nageenya mana keetii itti gaafatamaa. Mootummaa jechuun itti gaafatamaa biyya tokkooti. Kana jechuun biyya san keessatti wanti lubbuu qabu, lubbuu hin qabne, qabeenyi, ummanni itti gaafatamummaa qaba ka eeguu danda'u isaa jechuun mootummaan ganamaa galgala akka nama sarraatanyaa yookiin xalabaa aramni fidattee timira dalaguu tokko mukuma dhaabu karama tolchuu lafa nazzabu minaamin hin qabu. Lubbuu ummata bulchuu qabeenya biyya san keessatti akka hin banne, akka namni hin duune, akka namni waliin waraanne, akka namni waliin saamne, akka sarraatanyaa isaa hin saamne, akka horii wammaan lubbuu qabu isan keessatti akka hin banne lubbuu qabeenya fi lubbuu qabeeyyii biyya sanii namaa fi sa'a bineensallee ka eegutu mootummaa jedhama. Amma biyya san keessatti dhaabbichuun keessan yookiin soddaan kiyya mootummaan keessan soddaan kiyya naaf mootummaa miti. Erga dhufe namni gabbaa'ee du'e gabbaa'ee achi buutee dhabame horiin akkasi hommaan lubbuu qabu rakkaseetiniini asfaaltiin qaalaye kanatu giraa